ortodoksii dhaami. Eh. Eenyu ortodoksii ta'e isin jedhe wangeela irratti. Siin eenyu muslima ta'e siin jedhe. Quraanaan naan jedhe rabbii kiyyaan naan jedhe quraana irratti. Ragaa sii kennu. Naaken ani garuu si kennu danda'u maaliif bakka hojjaatiin jira kitaaba waan takka naaf himta naa himtaniin dubbisa. Ani quraana irratti suuraa sadaffaa lakkoofsa 19 irratti inna diina indala islaam amantiin dhugaadha amantiin fudhatama rabbii biratti qabdu islaamummaadha. Akkasuma suuraa sadaffaa آية 85 irratti ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Namni amantii karaa dhugaadhaa islaamummaan alatti amantii biraa kan barbaadu taate fuula rabbiititti guyyaa fiddiidhaa guyyaa xumuraasa rabbiin irraan qeebalu jedhe hongaawaadha. Teela kun quraana keessatti waa baay'ee dubbachaa jira isa moo akkam gootan gaa? Sansin gaafan amantii nagaa ati eenyu ortodoksii ta'e isin jedhe wangeela? Wangeela naan jedhe. Fiti wangeelli kan kee ortodoksii ta'e isin jedhe anillee niin taabas naafiti. Ati maal sitti fakkaate amma obboleessa kiyya? Ammaan na fakkaate. Bakka kawan itti fakkaanne. Dhagaye maal sitti fakkaate? Kan hin maajin amma waan ati godhaa jirtu. Amantii fi amantii wal lolchiisu malee wanta faayidaa wanta maal wal lolchiise? Maal sitti fakkaate? Bosona seeneetiin hin dadhabu. Olaanii miti waan ati dubbachuu qabdu waan seeraa. Ni lole man ni lole. Kitaaba baasisiin jedhanii. Maqaan kee gurbaan kote is gone leave him alone kote maqaan kee nyume dura ani oromoffas nan beeka amaariffas nan beeka maqaan kee ana amaariffas hin gaafanne maqaan kee maqaan kiyya Saara ati kiristaanaa mi eenyu kiristaana ta'e isin jedhe kitaaba man rabbu man naan jedhe basmaach yaadhan maqaachuu takkatta'e arguu jedhee jira ani silaa odoon mana kiyya jiraadhe waa baay'ee si baasa tureeyyuu amma guyyaa mana dheeyte kottu guyyaa mana dheeyte kottu guyyaa ijaaza nan dhufa durallee seeneen dura nan galchine baratte ati yoo mana jiru hunda nan galchitu akkeettu manaan jira bumaas naan jedhe akus ni yaadadha arra manaan jira maal sitti fakkaate ati amma waa'ni amma ati harka qabdaa luka qabdaa harka kee kun adda deemee waa hojjechuu hin jiru Rabbiillee akkas. Rabbiin maali? Rabbiin akkana damee qaba. Rabbiin damee adda addaa akkana. Kaniin maal sitti fakkaate? Ati dhugaa ani amantii nan kabaja amantii abbaa fe'ee. Abboon kabaju sin amantii kee wani sirraa tuqee siin gaafadhe wani arrabse. Laa ati maal sitti fakkaate? Seexanni akkatti rarraasaa ture. Seexanni eessatti rarraasee maal godheree? Eenyu ka du'aa ka'eree? Maannoo maqaabirinee qopha. Aboo tunis akkuma masa finfinnee namni dhalate akkanatu iyya. Laakiin ni jedhani sa'aatii kiyyan fayyadamaa fani bar. Sa'a kee fayyadamtu akka reediyoon natti haasoo itti aduu hin dandeenyu akkas suuta waan jedhe. Kan aarta daftee aarta kan daftee waan aartu fi namni baay'atee namni dhugaa harkaa qabu tokko hin aaru obboleessa koo. Hin aarree baleetii tosoo wajjin haasa'u jedhe fiifnarra olii cacca'u jirta waan jedhe Yesuus Kiristoos seexaanaan qoratame moo qoratame. qoratamullee seexana geeta amlaakin akkaataa tana tasfaalle aboo qoratame takkaan qoratame naan jedhi qoratamullee humaa godhuu hin dandeenye ka ina ree ofirra malee hin danda'u seexanni isaa ari'u okay Yesuus Kiristoos yoo Maariyaamiitius seexanni fuudhee fiixee mana qulqullummaa gubbaa geesse moo geessan geessus humaa godhuu hin dandeenye ka geesse moo geessine geesse naan jedhi geesse humaan goone gini Nabi Muhammad achirra geesse moo Yesuus Waaqayyoo kee geesse Majamara Nabi Muhammad Yesus walitti fiduu hin dandeessu. Okay, ana hin fidu ya kanaafuu Nabi Muhammad seexanni fuudhee gaara gubbaa mana qulqullummaa gubbaa olii gadi hin deemuun. Seexanni waa meeqa isa godhaa ture Nabi Muhammad Nabi Muhammad waaqaa miti bar. Waaqaa miti. Ati waaqa kee seexanni olii gadi deemee ni bar. Deemuun homaa godhuu hin dandeenye. Dhaggeeffadhu nabiyyi kamintu masqalii irra gisee oolu san maal jedhee yeroo kanarraa kana nu taalchisin seexanni waaqayyoo kan kee mana qulqullummaa fiixee irra geesse moo geessin geesse maal godheree shi danda'e waaqayyoo kan kee seexanni baateechi gubbaa geessee mi baateen geesse ofumaaf nu barsiisadha inni barsiisaa keenya barsiisuuf addunyaa kanarra dhufe waaqayyoon seexanaan olii ganni deema waaqayyoon J'ai pas compris. Excuse-moi, j'arrive. Excuse-moi. Ok. Mais eenyu jedhe yeroo saniif ati mee mafarraatti dhiisi. Gaafa mana dhayite kottu. Dhiifama sa'aatiin keenyatti ga'e yoo mana yeroo gaafa mana dhayite kottu abshir saara.
Okay, eenyu suudii kana galchaa suudii galchaa. Alaminesh kiristaanaati. Bastante. Protestaantii. Pheenxeemi. Eh, Wangeela ni amantaa? mana mana. Dhugaa? Dhugaa. Ayyo gooftaa galatoomi nama wangeelatti amanu argadhe ganama kan obboroo isaati. Ulfinni siifaa ta'u Amiin. bara baraan. Ameen. Ayyo. Okay. Okay, wangeela naa baasi. Wangeela ni qabdaa? Ani kamu bakka hojii jira. Wayi pheenxee wangeela hin qabdu. Uummata wangeela hin qabne yaa Waaqayyo nagga fidde maqaa keetii. Kamu nabi taas Maqaan taas. kee haa ulfaatu waaqarrattis lafarrattis. Ameen. Siifin bita dhugaa silaa. Maal godharee na bira hin Nabi jirtu? taa'ee naan barachuuf barbaadee ol seene garuu waan kamiifuu gar kamittuu akka dubalaan doofu Okay, okay. Abshir. Sii dubbisa boqonnuma takka sii dubbisa boqonnaa kiristaanni yoomiyyuu didan akka jedhu wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irratti akkana jedha. Yesuus dhugumaan isinitti himaa namni anatti amanu waan an hojjedhu hundumaan irraa hojjetaa jedhe. Maal jedhe? Namni anatti amanu waa hundumaa hin hojjetaa jedhe. Ameen. Ati Yesuusitti amante moo naman? Amani Waan Yesuus raawwatu hunda ni raawwatta moo raawwattu? hundarraa waddoos taas. Kanaafuu naman dhagaa. Amani garuu inni aangoo waaqayyo isatti kennee No, ati ittiin hojjechaa jira. Du'a beeku. Alaazer Ameen. afur bulillee. Amma mee akkam goota? Laala qolfii takkaan sikkan nama fakkeenyaaf qolfiin tun ta mana kiyyaati. Qolfiin tun ulaatii yoo bantii jedhee sikkannee qolfii san deemtee yoo ulaa hin banne qolfii anaa kijibe moo ati kijibe? Yaani kolfiin hin bana garuu inni akkasuma. Akkasimi na dhagee godhaan mishkaa. Qolfii takka ta mana qolfiin sikkanna qolfiin kun ta balbala mana kiyyaati deem banii yoo sin jedhee qolfiin san yoo hin banne anaa si kijibe moo ati kijibe? Sinu kijibe. Goobas Yesuus Kiristoos namni natti amanu waan an hojjedhu hunda hin hojjetaa jedhe yoo ati hin hojjenne yoo du'aan kaafne bishaan irra hin deemne guyyaa 40 hin soomne eenyu bal'aan fayyifne Yesuustu kijibe moo ati kijibe? Wangeela. Yaani iddoo kanatti ustaazii inni aboo waaqayyo isatti kenneen gara biyya lafaa dhufee du'aas kaasaa ture lamxii fayyisaa ture jechuudha. Akkas. Garuu inni bartoota isaatii waan ta'eef bartoota isaatiin jedhe siyaasa sanatti. Barattootaan akkas jedhee bara. Laala akka jedhu siifin dubbisaa kooyi. Dhugumaan isiniin jedhaa. Dhaggeeffadhu meeqa callootti gurraan hojiis raawwachaa tun. Boqonnaa kana hundi keessanuu dhaggeeffadhaa. As keessa jirtan isiniin gaafadha. Kana malee isiniin gaafadhu kiristaanota warra na jeequnda. Dhugumaan isiniin jedhaa. Namni anatti amanu waan an hojjedhu hundumaa hin hojjetaa. Ani gara abbaa waanaan dhaquuf kana irra kan caalu iyyuu hin hojjettanii. 13. Abbaan ilma isaatiin ulfina akka argisiisutti waanuma isin maqaa kootiin kadhattan waammattan gartee waanuma maqaa kootiin kadhattan ani naan raawwadhaa. 14. Waanuma tokko isin maqaa kootiin waanuma takka maqaa kootiin kadhattanii yaa Rabbi mindaa akka maadaameetti naa dabaltu jennaan numa harkatta jedhe. Mee jedhe yoo kadhattan ani naan raawwadhaa jedheen dhugamoo soba. Maqaa kootiin yoo kadhattan waan isin irratti kadhattan nan raawwadhaa jedha. Okay, hayyee amma fakkeenyaaf sirraa dhiise du'a akka isin jedhu. Maqaa Yesuusiin waan raawwattaati amma. Waaqayyo waammadhee waan waaqayyo irratti waammadhe sun waaqayyo naaf godha. Okay. Maatii ta'e keessa namni boqotee ni jiraa? Akkoo koo waaqayyoo koo akkooti jedhee waaqayyoo koo abbaa koo deebis harmee koo obboleessa koo fira koo abbeeraa koo mallas deebis hin dandeessa hin deebista maqaa Yesuusiin. Bar singalle ati baay'isee wanta singalle asoftam. Okay, si gaafadha. Yesuus Kiristoos Asu. dhageessaa. Nama tartiiba hojjaa sun qoy si hojjaa saa qoy.
Hindu bisa kau Tapha taphatama. Ati amma Please. tapha dhiisi toyi. Yesus eenyu irratti haasofnu. Nindu bisa. Sillaasee maali jettee irratti haasofnu. Waan isa wannoon isa hundeen. Nan debi nindu bisa ye koi. Okay. Ay akka daa'imaatti gootama amma nama du'e kaasi maali. Ay nama guddaan taa koi. Inni ma Yesus Kiristoos seexanni yeroo akkasitti onnoo godhu akkamitti akka dubbate barsitti mee himu jedhu. Nan dubbisa koi. Nan dubbisa ye koi. Nan dubbisa koi ye. Jechuun ay taphaa fi mitaanii yeroo kee hoo yeroo taphaa ta'e tapha godhi. Garuu wanta nama sadii wajji uummanni kuma sadii kun tapha kiyyan dhufne waa barachuuf daawwachuuf dhaggeeffachuuf amma taphachaa jirta ka nama akaakayyuu maalii jetta akkan amantiin akkasii miti kan jedhu ni beekti mucaanuu ni beekti fagoo qalteef sammuun isii fagoo galteef already okay naan dubbisaa qoy mongeela banadho iyyee wangeela hin qabdaa ani amma hojiirran jira ati hin baanu isaan baana goobasii kana shinaan hin qabdaa wangeela hin qabdaa wannan mobile ka utarran qaba na bas okay si dubbisa ani wannan irratti naasa baay'ee kana soo qabnu Yesuus irratti afuura eenyu abbaa ilma afuura qulqulluurratti asirratti walitti dubbanna kan kiyyaaf kan kee kana irratti maal isa fakkaate hundee amantii irratti odoon dubbatiin dura waan biraa irratti si wajjin naasa ayyee okay dura hundee amantii gonayyee ani islaama ati maali dura okay ni khatabadha tak achira kan kiristaana ani qur'aanaa to islaama ta'e naan jedhe eenyu kiristaana ta'e isin jedheeti qur'aanni kan siin jedhe Muhammadu katabe qur'aana dura islaama ta'u hin qabdu kan fadwa biyyina katabu Yesus booda waggaa 500 booda qur'aana me gurbaa kana akkam jaasu gurbaa kana qur'aanni ragaa si ta'uu danda'u gobazi qur'aannu sirrii miti jedhee si wajjin falmata kaani ani kana sirri jeesee ani sirri jeesee wajjin naasaa bar sirri maaliif fakkaate quraana dura ila matsaafni kun immoo quraana dura waggaa 500 waggaa 1000 ture okay waan sin jedhu ayyee kakuu moofaa dura kakuu haarawaa ture moo kakuu haarawaa moofaa ture kan moofaa ture dura okay kanaafuu kakuun haarawaa kijibaami lakki Nakasi ayyee quraan akkasi sangoon barbaachisu okay waan sin jedhe dhaggeeffadhu jechaan olni boo maal ammas fayyaa yoo naajjuun bar na hojii haasawam dhaggeeffadhu sekendi takka yoo naajjii haasawam barbaade nagaan gabu maaliif fakkaate quraan ammaati Muhammad achirratti waan katabee fi katabbii isaa akkanatti findeeti sirriidha naan jechuun dandeessu fi maaliif innumtu sirrii miti jedhee tayyaada waan fayyaan qabdu dhiirti fayyaa qabdu koota alaminesh meeqamti jaasawa nama kana waan maraattu ganduma kanatti hundi dhiyaatin ati nama kuma sadii ummata fayyaa qabuun hojii taa'u jira maraattuu takkaa jennee maraan ummata kana hojii Amaanuel dhaqi deemati. Abbu muas. Abdi ayyee mee akkama jaasawa nama kana. Jirta abbu. Kitaabni kiyya dhugaa ta'us dhara ta'us an kitaabni kiyya dhugaa ta'us dhara ta'us an ragaa wangeela kee irraa si gaafadhetti amanu ittiin sin amanu atis quraana kiyyatti amantu quraana kiyya irraa ragaa si deebisa miti akkasii. Akkam goone jaasawa nama waan akkana kana gartee Amaanuel ganamaan gallakkifame qorsii nyaadha jee beechi maraate suuta wajjin haasa'uu qabdu turtani akkamitti najaasa gaafadhe ayya nagaan haasa'inaa waa'ee amantiirra ani islaama atoo kiristaan ani jee quraanaatu islaama ta'e naan jedhe atoo eenyu ta'e isin jedhennaan loluu amma quraana Amaanuel deebi nagaan deebi achi deebi achumatti kiniin haasikkana ni qoricha marfee horiitiin adirani kana ayyee Abdi mas anis boqonnu mucaa gaafachuu haafiin deebi'a. Wallahi ani I don't know kiristaanii akka nama biraa gaafatta. No sumaan gaafadha. Kiristaanaa mi'atu? Kiristaana Boqonna mucaa tana gaafadha Yohaannis 14 waan Yesuus jala hojjete hunda inni hojjettaati. Hunda takka ni hojjetta hunda takka ni hojjetta. Waan Yesuus hojjete na hojjeta. Yesuus du'a kaasee moo kaasne? Kaaseera. Du'a ni kaasta? Ammaaf hin jalqabne garuu namoonni kaasan jiru namni biraan. Siin baadha namoota biraa siin hin jenne si. Akkana itti bara fakkeenya barachuu jirtaati mana barumsaa ni barataati barataadha ati doktora doktora miti fuulduraan doktora ta'uu barbaada kun akkas waan jedhe Yesuus Kiristoos waan raawwate hunda ni raawwata jedhe namni natti amanu ati takkaan si gaafadhe bishaanirra ni deemta beektaa namni natti amanu hin danda'adha miti jedhe kijiba moo dhuga jedhe
dhugaa jedhe elaa amma maal beektaa? Ani gaaffii kana duras na gaafattee turtani. Maal jechuudha beektaa amantiin namaa wal caalaa jedhanii isin deebise beektaa amma akkanaa galetti namni amantiin isaa wal caalaa. Kanaaf iyyuu amantiin koo baay'ee xiqqoodha. Yesuusitti na amanuuf amantii qaba. Warra amantii fi haqa caalatti amaneen barbaadan. Kan xiqqoo kana dandeenyu ganaati ganaana waan ta'e. Hin argattu nama akka itti amane wallahi kanarraa masaraatti faan fayyadamani. Okay, waan kennaa kanaan gaafadha kennaa koo abdii irra dhiisi. Kennaa ambassaa kanaan gaafadhaame kennaa hin jiru. Laa hawla walaa quwwata. Soboom Aleminesh keessa kottee hin kuttee warra caaljee gabbuusuu bakka kennaa beetis bee. Akkam? Aleminesh haa ta'u jirta? Ustaas. Hin jirtu. Atiis deemayyee. Akkas waan caaljettee nuti mana taaziyaa namaa du'ee seetan eessatti hayyee hin dhagaabdee. Maalidha beektaa macaafni? Waaqayyo waaqii akka malee hin eeggatinidha. Akka malee macaafa fakkeenyaa fi dubartiin tokko maalitti kadhatte tokko karaa mirga kee tokko karaa bita kee naa kaayyatteennaani. Ansiin qoru jira malee waaqayyo qorutti hin jiru barsiisa. Nagaamu? Hin dhagaamu. Maal jedha kun amma yeroon ta'e geesse taati gabbuutu asirra teessee mana algaa kireeffattee seetee mana gartee funduuqaa miti kun albergoo miti. Nagaan siifaa ta'u. Naa sobsiisi ka gidduu gidduutti. Siyaasisu jira. Waan jedhe ani siin gaafachuu jira. Yesuus akka jedhe namni natti amane jedhe. Kiristaanonni Yesuusitti hin amanne? Amanan moo naman? Amanneer. Warri amane waan Yesuus raawwatu inni raawwata jedhe moo raawwatu jedhe Yesuus? Hin danda'ama. Hin danda'ama jedhe ni raawwata jedhe moo shakkii mamii malee miti? Raawwata. Hundatu raawwata tun ta'in? Hunda jedhe. Okay, ati nama amanirraa moo warra amaninirraa? Warra amanirraati. Kanaafuu du'aa nuu kaasuu dandeessaa? Sitti manna maqaa Yesuusiin. Du'aan sun amma gaamma namni du'e suni fedha rabbiitiin du'ee taanaani rabbi fudhate taanaan amma kun kadhannaa dogoggoraati. Namni fedhe malee du'a. Namni fedha ofiitiin du'e jira. Jechuun amma rabbiin isatu beeka nama ka'uu qabuuf nama ka'uu hin qabne. Isa tajjeese waan ta'eef amma Alaazar kan du'aa ka'eef yeroon isaan keenya ganaa waan hojjetu qaba. Dhuguma bar. Namni eega du'e ni deebi'a. Ni deebi'a. Jechuun yoo hojiin fixee namni du'e rabbiin kaasu jira. Namni osoo hojiin fuudhee namni osoo haadha manaatu wajjin rafin biraa du'u hojii san hin xumurre qunnamtii saalaa wajjin goone namni san deebuu qaba. Yeroo gaafattu ati maali beektaa? Macaafni kadhata dogoggoraan jira beektaa? Kadhanni sirriif kadhatti dogoggoraa jira. Ati ka dogoggoraa kadhatta. Kana adda baasuu qabda. Naa galchaamee peentee. Kan sirriin kadhadha. Amma fakkeenyaaf nama kaasi yoo jette immoo. Ni kaasta moo kaastu? Kaasuu sana eeyyama rabbii ta'uu dhiisuu danda'a. Maaliif fedha rabbiitiin du'e taanaan? Kanaafuu Yesuus dharraa dubbatee jechuudha boqonnaa kanatti. Nama zimettanii nama akka kaasaa ol tole miti bara inni aboo akkasii qabdu jedhe malee. Okay, hayyee aboo bishaan irra doonii malee ni deemtaati. Bidiruu malee bidiricha malee.
amma kun faa hiika qaba malee amma zimadhanii bishaan masaa hiika qaba malee amma kun bishaan laga bu'ii laga deeme akkasuma kallattiin hiikkattaati. Yo sagantaa qoflaa taate arraan dura. Okay, Yesuus guyyaa 40 soome moo soomne nyaataa fi dhugaatii malee? Waaqa inni waan ta'eef soomeera. Hojiidha moo hojii miti waan inni raawwate san soomni san hojiidha moo hojii miti? Hojiidha. Guyyaa 40 fi halkan 40 dhiisi guyyaa 10 nyaataa fi dhugaatii malee hin soomta? Hin soomu. Muka kijiba jechuudha dubbiin achi dhumattee goobas naa deebiste akkana yaa dhumattee yaa raawwatte dhumatte goobas. Akkas miti bari. Asirraa hin qannasee bar guyyaa 30 dhiiseetiin 10 qofa see kannee bar dhumatte yaa dhumatte. Dhugaa akkas miti bari. Kiristaana jabaa akka keetii tokkoon fidadhaa qooyi maqaa isaatiin. Asuun isa waan taate guyyaa 10 nyaataa dhugaatii malee. Ijoo tokko irratti otoo wal falmine. Waan ijoo tokko irratti otoo wal falmine amma akkasitti naasa'u siiriyeesii sitti taasaa bar. Garuu amma kanattis beezii miti beektaa waan beezii nan gaafatne ati amma. Okay, Yesuus waaqa ni qabu moo hin qabu? Yeroo lafarra jiru waaqa qaba. Waaqni isaa san eenyu? Waaqayyo abbaa. Atoo waaqayyo lafarra jirtaa mee atoo moo waaqarra jirtaati? Lafarra hin jira. Waaqayyoon kan kee eenyu? Waaqayyo kan koo Waaqayyo abbaa Waaqayyo ilmaa afura qulqullu. Waaqayyoon Yesuus kan kee adda jechuudha. Kamtu sirri? Allah ilaali. Akkanaan jedhe Yesuus gaafa lafarra jiru waaqayyoon isaa abbaa qofa naan jedhe. Inninis abdiin lafarra jira. Waaqayyoon kan kee eenyu naan abbaa miti abbaa qofaa miti abbaa ilma afura qulqullu naan jedhe. Kamtu sirri? Yesuustu sirri moo sin sirri? Ammatti Yesuus waaqa miti jettee yaaddaa? Dhibbarraa dhibbatti. Amma macaafa keenya hin amantu ka macaafa hin amantu ka wangeela otoo wangeela amantee amanee jedhe. Dhaggeeffadhu si dubbisu bakkaan itti amanu. Rakkoon kee maal qoy ustaas amma rakkoon maal akka ta'e beektaa ammati. Rakkoon keessan macaafa qabdanii mati dogoggora qofa keessa barbaaddu malee itti amantan kanaaf si gaafannaan maaf nu kijibdaati amma Yesuus Kiristoos gaafa biyya lafaarra jiru eenyuun waaqessoo ture? Lafarra yeroo ture eenyu Waaqayyo abbaa. Waaqayyo abbaa qofa. Waaqayyoon isaa Sillaaseedha moo abbaa qofa? Waaqayyo abbaa koo jedhanne. Goobas. Ati gaafa lafarra jirtu amma Waaqayyo abbaa qofaan waaqessite akka Yesuus immoo ilmaas hafuura qulqulluus abbaas waliin waaqessite. Ani sadanni isaanii tokkodhaan itti amana. Eenyu sirri? Okay, Yesuustu sirriidha moo atiitu sirri? Lachuun keenya sirriidha. Sirriin ta'u Yesuus ilmatti hafuura qulqulluutti abbatti amanuun turre. Yesuus akka waaqa ta'e koofii isaa iyyuu beeka. Laa amma afaanuma keetiin akkam naan jette yaa goobasi Waaqayyoon Yesuus tokkichi abbaa qofa naan jette kan kee sadeeni naan jette kam akkamitti tokko ta'a? Ammati otoo wangeelarra Yesuus waaqa ta'uusaa kan ibsu jira. Waa'ee ibsatuutti laate nama akkamitti akkas ta'e? Yesuus akka waaqan ta'in ofiifuu dubbatee jira Yesuus. Si kanuu ragaa? Inni yeroo ustaas amma innidha Yesuus Kiristoos ulfina Waaqayyo wajjin isa wal qixxeessu waaqummaa abbaa wajjin isa wal qixxeessu dhiisee lafa godhee gara biyya lafaa dhufee foon uffatee ulfina malee waaqaa mitiimi? Fayyada miti macaafni. Otoo itti amantee kun deebisiidha. Erga lafa dhufee wangeela kee warra kutaa bara laal akka qalamni kun warra kutaa wangeelli kee warra kutaa ilaaha ilaaha wangeelatti naman tuka kanaaf akkamitti tolii gallaare naan dadhabee namni jiru barsiisaa eenyuun jira gingilcha kan ta'e kana bar dadhabe naagee amma nekkoo sirriitti sitti haasa'uu jalqabeera baduu fetta malee nama hojii haasa'u ijoolleetti yaa jira
ilmaan kiyyaa hojjaa soo itti qoy. Yeroon afuura kee galee sitti haasa'u jalqabu. Yeroon manfasiin guutamee sitti haasa'u jalqabu na Yaa kudhan kun amma afuura kee galeen si ibsu jalqabee. Naan ciisa. Za'a kudhan akka Ameerikaatti akka Itoophiyaa halkanirra. Ingilchaan hin jiru. Saaraadhaan dhufe abdii. Yeroon afuura kee galee si ibsu jalqabu na nama biraa jijjiirra. Torkiidha. Mee nama eenyu? Gaafis. Maaliif sitti kaatee madaabiin walloloo isa qabdu qodaa cabsite ganama kana? Qodaan cabsine Yesuus fudhadhu jennaanii galgala fudhadhaatti. Madaabiin keemo? Yoo fudhatte maal kilaasii tokko kilaasii kophaa qabdiiree bakka keessu? Jireenya safoon biyya lafaa kana dhiisiitii kottu waaqayyotti amanii fayyisaa lubbuu keetii godhadhu karaanis dhugaanis isa malee hin jiruun jedheen. Oo inni dhukkuba madaamii? Rabbi haa fayyisu. Rabbi haa fayyisu. Maaltu qabe eessa dhukkuba? Wanta beeku maali sadaliyaa dhaqi jedhiin ka mana yaalaa adeemtu? Mana yaalaa maalitti gooti kadhadhee fi fayyite? Kadhadhee? Eenyuun kadhatteef? Waaqayyo isa lafaa fi samii uumeen kadhadheef. Waaqayyo abbaa moo? Amma mee ati iddoon naa dubbisiisiin jedhe naa dubbistaa qoosaa dhiisi. Kana qofa sii dubbiseen kana qofa naa dubbisi jechuudha. Maali baaybiliidha? Macaafa qulqulluu jedhi baabiliin jedhini. No macaafa qulqulluu wajjin haasa'arra. Macaafa qulqulluun hin jiru ka. Macaafa qulqulluun hin jiru. Qulqulluun Waaqayyo qofa macaafni qulqulluu miti. Okay, Waaqayyo masa qulqulluu sen ijoolleen keessa gadi babal'ama abaaru jedhe dhugaa Rabbi Waaqayyo si. Isa ida baariidha ijoollee. Ida baariidha. Ilaalaa meeshii kana akkatti of shaffantee kanumayyuu nama arrabsiti jala teesse. Bakka dhiis nama dhiis kana. Ijoollee ida baariidha dhiisa. Ida baariidha. Dhiis bakka saara dhiis. Ida baariidha ijoollee. Silaasaani na baaru. Namni amantii isaanii maqaan dhamu haalaachuu naante. Bakka dhiis bakka isaan dhiis. Maal akkasii dubbisu barbaadde? Amma wangeela akkanaa dubbistuun barbaada. Dura ati Yesuusitti ni amantaa? Amantee jirta Yesuusitti? Yaa Yesuusitti amanee hin jira. Akka inni maal ta'etti amante? Atis kootu amani. Akka inni maal ta'etti amante? Fayyisaa ta'e. Yesuus akka warra itti namaniin itti firdii itti faradu immoo warra itti amane akka jireenya nuuf laatu boqonnaa akka argannu beenne cubbuu maalirraa nama fayyisa inni? Cubbuurraa si fayyisa. Amma si nyaata fa'aa cubbuun maal cubbuun dhukkuba? Amma wangeela iddoon siin jedhu naa dubbisi booda na gaafatta. Waan hin jirre sabbakiin kaa waan hin jirre sabbakaa bakka kana naa dubbisi. Waan hin jirre miti sittan hima dhaggeeffadhu iddoon naa dubbisi siin jedhu bicha naa dubbisi. Ila ande Saara ila waan waliin hin dhayin. Qoyka nama fayyisa jennaan yookaan mataa nama fayyisa yookaan garaa fayyisa yookaan luka fayyisa jedhi malee cubbuurraa nama fayyisan jedhamu. Cubbuurraan fayyama osoo hin taane cubbuurraa namni. Waan hundarraayyuu nu fayyiseera nu. Waan hundarraayyuu nu fayyiseera. Cubbuun dhukkuba miti kaa. Ila waa waliin laaquu jirta. Amma mee dhaqi wangeela naa dubbisi iddoon naa dubbisi siin jedhu. Ishi wajjin haasofnas. Dhaqi sagalee Waaqayyo naa dubbisi. Wangeelli sagalee Waaqayyooti? Yaa sagalee Waaqayyooti. Mee wangeelli kun sagalee Waaqayyooti kan jedhu ragaafiti. Amma sadhiisi wangeela naa dubbisi booda si faanaa isaan siin jedhe bara. طيب واميك دبتي وان درجات تنكم ندبت هي ايش يمد رجا بك دبسو بربادش وان رجان كم ندبت اوكي اتى دبست شي صداتين صدات تبر صدات يا رب دبس الزلاله انا ما واقعي سنه عيفت سيتونا دبس عملي انا مدبسو سيتونا دبس ما لاني
لك ما نقطرت سيدمو سندب بيسون دب فد isin amma wangeela beektanii as gubbaarra teessanii ijoollee jaanjoftu wanta kan beekne amantii musliimaa qabachiistu miti kanaaf wangeela naa dubbisa. jaanjoftu jettee ijoollee kiristaanaa narrabsin piliis ijoolleen kiristaanaa sitti haaran sitti dallanan dhugaa dubbachuuf nama baay'ee tas jala jiran ijoolleen kiristaanaatiin jaanjoftu warri warri kiristoos warri waa'ee wangeelaa beekan isaan hin jirne. kiristaanota narrabsin ka jaanjoftu jettee yeroo arrabsitu xiqqoo jechuun ani natti hin toluuf malee yeroo isintu wal arrabsi annan galchu garuu xiqqoo nagara. jaanjoftu jennaan amma sirra bilbilanii argite hin arrabsin sirra bilbilanii ammas deebi'anii. Hin arrabsin itti bakka dubbisuu barbaade san dubbifadhu rakkoon hin jiru. Isaan namallee nabaaranii. Ayye yeroo keenya gubin isaa namatti illee hin dawwalanii isini ani iddoon naa dubbisiin jedhe naa dubbisikaa dubbifadhu siin jedhe yeroo itti fayyadame dafi dubbifadhu ani hin dubbisu ati naa dubbisi malee ayye cufadhu miti godhadhu hin dubbistu taanaan nama sii dubbisu as kaawwattee hin qabdu san cufadhu ayye sanyii dubbadhu sanyii maayikii banadhu. Ayo Bible irra dubbachuu barbaadde bakka barbaadde san banadhuuti dubbifadhu. Hin dubbifattu taanaan ammoo cufadhuuti taayoo barbaadde yookaan ammoo gabbuu dandeessa. Sanyii jirtaa? Maayikii banachuu wallaalee fakkaata. Bakka maayik jettu sana cufadhu tuqi sanyii maa caasi jettu san tuqiiti dubbadhu. Maalatu afaan Oromiffaan beektaan ni wallaale? Sara ati nu barsiista moo barachuu barbaadda? Barachuu barbaada garuu iddoon naa dubbisiisin jedhu afaan keetiin amma dubbistutti waaqaan siin kabaja garuu iddoon naa dubbisiin jedhe naa dubbisa. Barachuu barbaadda sanaan dhaggeeffadhu. Barachuu barbaadda sanaan dhaggeeffadhu. Jalqaba irratti islaamummaa si barsiisa. Islaamummaan amantii dhugaati. Amantii gara waaqayyootti ittiin ga'an amantii ittiin jannata seenanidha. Rabbiin tokkicha jettee amanta. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ergamaa rabbiiti jettee amanuudha. Siigalee jannata seentaa jechuusani. Rabbiin keenya immoo nyaatu hin dhugu. Isa mugne sarrafne isa tokkicha watawakkal ala alhayyi alladhii laa yamuut isaan duune jechuu. Isa jiraataa bara baraa isa sani. Nabi Muhammad immoo ergamaa rabbiitiin nama. Yesus Kiristoos immoo nama inni illee ergamaa rabbiiti. Ergamaa rabbiin saba Israa'eliif ergee akka inni iyyuu ani warra kawalotaa karaa irraa badanii mana Israa'el karaa irraa godhanii mana Israa'el badan duwwaaf malee hin ergamne akka inni jedhu inni ergamaa saba Israa'eli. Siigalee kanaaf Yesus Kiristoos garbicha rabbiiti. Yaa Allah baariyaana. Siigalee amma sana yaa dubbisiin jedhe naa dubbisi dhaqee wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 naa dubbisi nan dhaggeeffadha. Dubbifadhu siin jedhe mucayyoo maal taate? Naa dubbisi siin jedhe bar naa dubbisi. Dubbisuu beektaa miti kunoo kan amma ijoolleetti lallabaartuuf. Dhaqee dubbisi. Si dubbisaan jiru yoo dubbifatte yookaan ammoo cufadhu. Hin dandeessu kaa seexanatu si keessa. Ayyee cufadhu. Abdii Hasawi. Abdii Asaffaa Hasawi. Abdii Asaffaa? Nama biraa wallachee gassibuusa dhugaadha. Abeet. Warri hin dubbanne gadi si buusa sanyii atillee si buusa. Abdi. Warri hin dubbanne gabbuusnuu waaqni. Eeyyama faayidaan qaba. Silkiin irratti dawwalame naa haasofsiise. Biloo godhi warra si bira bilbilisan. Kiristaana kan biraa galchaa jiru. Waan siin jedhe Baayibilli kun dubbii waaqayyooti? Dubbii waaqayyooti. Dubbii waaqayyooti. Dubbii waaqayyoo ayyee shaadaa jedha yeroof malee kan jedhu shaadaa jechaa jira galchaani baarakallahu fiikum yeroof malee kan jedhu shaadaa jechaa jira galchaa. Tayyib waan gaarii mee Maatiyoosin haa ta'u Maarqoosin haa ta'u Luqaasin haa ta'u Yohaannisin haa ta'u mee bakka isaanitti hafuura qulqulluudhaan barreessini jedhan ragaa nu kennuu dandeessaa? Okay. Hafuura qulqulluudhaan barreessine kan jedhan? Bakka mata kallee haa ta'u. Okay.
kallattii yaadachaa hin jiru qoy kana galgala si fida. Ish galgala naaf fidaaye. Rakkoon hin jiru. Gaaffii biraa na gaafadhu. Ish gaaffii biraa si gaafadhaaye. Gaaffii na si gaafadhu. Waaqayyo hin qoramaa? Hin qorama. Hin qoramaa? Hin qorama Ishi waaqayyoon qorama kan jedhu dubbiste? Hin qorama garuu qorama sana immoo ata inni. Ishi macaafni ammoo yoo waaqayyo hin qoramuu jedhe yoo? Hin qorama yeroon siin jedhu maal akka ta'e beekta? Lakki macaafni ammoo ati fakkeenyaaf hin qoramaa jette macaafni ammoo waaqayyo hin qoramuu yoo jedhee dubbate akkam jettaa siin jedhe keetu dogoggora moo kan macaafaa dogoggora? Amma yeroon hin qorama siin jedhu ati waa'ee Yesuus ifnaa deemaa jirta sanarraa si deebisuu barbaadeen malee waaqayyoo waa'ee Yesuus hin dubbanne. Waa'ee Yesuus hin dubbanne waan siin jedhe yoo fakkeenyaaf ati amma hin qoramaa jette baayibilli ammoo waaqayyo hin qoramu yoo jedhe keetu sirrii moo kan macaafaa sirriidhaa siin jedhe kamiin fudhannaa siin jedhe. Dhuguma waaqayyo waaqummaadhaan yeroo jiru hin qoramu. Inni waaqa bakka takka si garsiisa. Namni qoromsa isatti dhufu obsaan danda'ee haa gammadu. Qoramee erga ilaalamee booddee jireenya isaa waaqayyo irraa isaa waaqayyo warra isa jaalatan abdachiise akka gonfatutti akka gonfootti argachuuf jira. Namni yommuu qoramu qoromsi kun waaqayyo biraa anatti dhufe hin jedhin. Waaqayyo hamaa gochuudhaaf qoramuu hin danda'u. Ofii isaatiis nama tokkollee hamaadhaaf hin qoru jedha. Waaqayyo namallee hamaadhaaf hin qoru ofii isaatiif illee hin qoramuu jedha. Akkasiimi? Akka nama Waaqayyo hamaa gochuudhaaf nama hin qoru jedha malee nama hin qoru hin jedhu. Ofii isaatiifis hin qoramuu jedha. Hin qoramuu jedha. Waaqayyo hamaa gochuudhaaf qoramuu hin danda'u jedha. Hin qoramuu jedha. Waaqayyo qoramuu hin danda'u jedha. Ofii isaatis nama tokkollee hamaa gochuudhaaf qoramuu hin danda'u jedha. Akkanaami? Eeywa qoramuu hin danda'u jedha. Amma akka bakka kana jedhutti waaqayyo hin qoramuu mitiire? hamaa gochuudhaaf qoramuu hin danda'u. Qoramuu hin danda'u. Hayyee Yesuusoo qorameera moo hin qoramne? Qorameera. Qorameera. Thank you. Kanaafuu Yesuus waaqaa mitii miire? Waa'ee Yesuustu siin galle beektaa amma yeroo hundumaa haasofna amma yeroo hunda waliin gallu waan ta'eef deemanii malee Yesuus yeroo qorame sana maal amma ofii isaatii foon uffatee jiru namummaa uffatee jiru. Maal duraan lafee uffatee jira duraanuu Yesuus foonuma uffatee jiraami? Lafee illee qaba garuu. Yeroo Qabbanaa'in kaabdii xiqqoo moqqee dhiqaa. Waaqayyoon qorame yeroo jedhu waaqummaa isaatiin yeroo jirudha. Nice. Bakka natti dhufaa jira koo immoo qedu. Moqqee xiqqoo hafuura akkam beektaa hafuura keessa galimee xiqqoo foon keessa teessee naasawii xiqqoo hafuura keessa gara hafuuraatti. Nice. Bakka amma hafuura kee galee. Akkam beektaa Yesuus yeroo qorame sana bifa namummaa uffatee jira. Ammas yeroo baay'ee waa'ee Yesuus inni waaqaa gadeedhu maal jedhu sana Yesuusiin akka lamatti hubadhaame al tokko hundi keessanuu Yesuusiin akka lamatti hubadha tokko otoo biyya lafaarra hin jiraatiin yeroo bifa waaqummaa qofaan jiru sanatti hubadha. Yeroo bifa waaqummaatiin jiru Waaqayyo abbaa wajjin wal qixaa waan abbaan godhu sin godhaa akkuma sanatti hubattu. Garuu immoo bifa nama dhufee akka namaatti dhufee dhalateetiin garuu waaqummaa isaa guutuutti uffatee hin jiru. Bifa namaa uffatee waaqayyummaa abbaa isaa wajjin walitti qixxeessu. Gaafa waaqummaan keessa jira moo jiru? Gaafa lafarra jiru gaafa seexanni isa qortu sana waaqummaan isa keessa jira moo keessa hin jiru? Guutuu guutuutti miti waaqummaan inni lafatti jiru yeroo
guutuutti waaqa qofaa miti. Waan siin jedhe dhugaadha kun amma sagalee waaqayyooti amma qoosaa miti. Keessa hin jira miti gaafa san waaqummaan keessa hin jiramu hin jiru. Bakka hafuura keessa galuu diddeetta kala sabdi.